Hojii garee otuu irratti hin hirmanne bira hin darbin barumsi eenyuufuu barbaachisaadha. Danaa 7:7 barnoota kutaa 5ffaa herrega. Kaartaa daandii bakkeewwan A fi B, C fi D wal qunnaman agarsiisa cimdiiwwan daandota A fi C, B fi C, C fi D fi A fi B akkasumas D fi E fi A fi C perpendikulaarii waliiti. A irraa gama E yoo imale konkolaataan tokko kiiloomeetira 6 imala. Akkasumas C fi gama E'tti imaluudhaaf 3 kiiloomeetira imala. Yoo konkolaataan tokko C irraa gara D'tti itti fufuudhaan gara B, C irraa gama E irraa immoo gama D'tti, D irraa gama A'tti tartiibaan deemee dhuma irratti gara E ga'ee dhaabbate waliigalatti fageenya dheerina hammam deemee konkolaataan kun jechaadha. B irraa gama C'tti, C irraa immoo gama E'tti, E irraa gama D'tti, D irraa gama A'tti yoo deeme akkasuma itti fufee A irraa gama E'tti yoo imalee waliigala kiiloomeetira deemee konkolaataan kun gaafiidha. Barnoota kutaa 5ffaa herreegaadha.